Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota 24 irratti guyyaa irraa shororkeessummaadhaan himannaa banee akka jiru fuula Feesbuukii waajjirichaa irratti ibsameera. Akka ibsi kun jedhutti Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamza Boranaa fi kanneen bakka isaan qaamaan hin jirretti himanni kun irratti dhiyaate ammoo gulaalaa olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan ta'e gaazexeessaa Dajanee Guutamaa, Dr. Birhaana Masqal Abbabee Sanyii fi Dr. Tsaggayee Araarsaa keessatti argamu. Himanni mootummaadhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen irratti dhiyaate sabaa fi amantaa bu'uura godhachuudhaan uummata walitti buusuu kan jedhuu fi dabalataan ammoo heeyyamaan alaa Itiyoo Telekoom qilleensarraa butuun seera alaa itti fayyadamuu kan jedhudha. Miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi Obbo Jawaar Mohaammed bara mootummaan wayyaanee taayitaa gubbaa turtes himannaa wal fakkaataan dhimma shororkeessummaatiin irratti dhiyaatee turuun boodarra wayitii jijjiiramni biyyattii keessatti dhufee ture haqamuun isaa kan yaadatamudha. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu amma nu ga'e qabna. Abbaan Alangaa Federaalaa Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota 24 irratti guyyaa irraa shororkeessummaadhaan himannaa banee akka jiru fuula Feesbuukii waajjirichaa irratti ibsameera. Akka ibsi kun jedhutti Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamza Boranaa fi kanneen bakka isaan qaamaan hin jirretti himanni kun irratti dhiyaate ammoo gulaalaa olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan ta'e gaazexeessaa Dajanee Guutamaa, Dr. Birhaana Masqal Abbabee Sanyii fi Dr. Tsaggayee Araarsaa keessatti argamu. Himanni mootummaadhaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen irratti dhiyaate sabaa fi amantaa bu'uura godhachuudhaan uummata walitti buusuu kan jedhuu fi dabalataan ammoo heeyyamaan alaa Itiyoo Telekoom qilleensarraa butuun seera alaa itti fayyadamuu kan jedhudha. Miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi Obbo Jawaar Mohaammed bara mootummaan wayyaanee taayitaa gubbaa turtes himannaa wal fakkaataan dhimma shororkeessummaatiin irratti dhiyaatee turuun boodarra wayitii jijjiiramni biyyattii keessatti dhufee ture haqamuun isaa kan yaadatamudha.